Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii keenya addaa torbanitti yeroo kana isiniif dhiyaatu qophii imala jijjiiramaati. Qophii keenya har'aatiin keessummaa adda ta'e tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan koo hayyuudha. Dargaggoota garaagaraa leenjisuudhaan hin beekama. Abbaa qabeenyaati. Hojiilee garaagaraa keessatti hin beekama. Akkasumas immoo abbaa qabeenyaa hoteelaa fi riizoortii Shananiidha. Keessummaan koo har'aa dargaggoo jaarsa yoon isaan jedhee akkas isatti tolu hin beeku garuu Boonaa jedhama. Nagama akkam yaa Boonaan aanumadha. Boonaan jedhama, Boonaa dabala. Yaa'u akkuma ati jetti dargaggeessa. Boonaan hojii garaagaraa keessatti hirmaachaa ture. Mee eessarraa kee sadarkaa kanarra ga'e Boonaan? Yaa'u ani xiqqummaa kootti daa'ummaa kootti maatii kiyyaaf baay'ee ergamaan maatii kiyyaaf hojii adda addaa isaaniif hojjechaa turan akkasitti guddadhee yeroon baradhus hojii kalaqaa garaagaraa irratti hirmaachaa ture. Yoo warri na wajjin hin baratan hedduun isaanii yaadatoota wanna hedduun hojjechaa ture. Mana barumsaa keessatti illee bakka mana barumsaan keessatti baradhe hundumatti fakkii garaagaraa kaasuudhaan suuraa garaagaraa kaasuudhaan taappellaa garaagaraa barreessuudhaan manneen barnootaa hunduma keessatti hojii aartii garaagaraatiin sana irratti hojjechaa ture. Sana qofas immoo osoo hin taane hoggaan mana barumsaa irraa gara manaattis immoo galee maatii kootiif abbaa fi haadha kootiif sirriittaan ergamaa hojii baay'een isaan deeggaraan ture. Uumamummaan mootiveeshinii gaariin qaba. Yoo xiqqoo kootirraa kaaseen hojii hojjechaatiin asasee dhufe. Daa'ima ta'ee daanteelii fa'aan hojjechaan ture. Mana fa'aa halluu dibaan ture. Hoteelota garaagaraa halluu dibaan ture. Maqaa hoteelota taappeellaadhaan irratti barreessan ture. Maqaa waajjiroolee mootummaa adda addaa irratti barreessan ture. Yaa ogummaa fakkii kaasuu irratti illee daa'ima ta'een ogummaa sana nan qaba sanaan illee biizinesii hojjechaan ture xiqqaadhuma ta'e. Sanumaan keessa asasee dhufee yaa'u akkuma umuriin kiyya jabaachatii dhufeen dhaabbilee adda addaa wajjin yeroo iskuulii ga'u dhaabbilee adda addaa wajjin hojjechuun jalqabee kaampaaniiwwan biyya alaa wajjinis hojjechuun jalqabee instituushinii adda addaa mana siivil soosaayitii garaagaraa wajjinis hojjechuun jalqabee. San booda yeroon gara yuunivarsiitii galu yuunivarsiitiittis waan garaagaraa hojjechaa tuman akkasumatti asasee dhufee yuunivarsiitiidhaanis immoo yeroo yuunivarsiitiidhaaf ta'ee bahus achumatti dorgomee maastersii koo argadhee barnoota maastersii koo hojjechaati. Hojii kalaqaa kanaan baay'ee NGO gurguddaadhaaf hojjechaa turan ture. Instituushinii adda addaa faabrikaa garaagaraatiif san hojjechaa ture hojii kalaqaa irratti. Loogoo adda addaa yookaan immoo biraandii instituushinii garaagaraa hojjechaa ture. Achumarraa ka'eetiin daa'ummaatti naannoo umurii waggaa 23 waggaan ta'u kolleejjiin banadhe. Kolleejjii banadhee dhaabbata leenjii konkolaachisummaa kolleejjii akkasumas mana barumsa sadarkaa tokkoffaa fi aartii instituushinii manaamin banee yeroo sana achuma keessatti bal'inaan hojjechaan ture. Hojjetaas hedduun qaban ture. Yaa'u bu'aa bahii hedduu keessan darbeen as ga'ee as ga'uu kiyya kanaaf wanti guddaan wanti kaka'umsa guddaan haa ta'e tokko gorsa abbaa kiyyaati. Yaa'u gorsi abbaa kiyyaa salphaa hin turre barnoota tokko cimee barachuu akka inni qabu. Ani mucaa lammaffaadha manaaf. Sochiin kee akkam ture mana barnootaa keessatti? Sochiin kiyya baay'ee gaarii ture. Barataa cimaa moo giddugaleessa moo? Yaa'u amma yoon cimaadhas giddugaleessa osoo siin jedhe warri wajjin baran isaan jiru wanta ta'eef gaariin ture mana barumsaa keessatti yaa'u barumsa kootiin gaariin ture. Yaa'u warri baay'ee caalus jiru ana caalanis immoo hin dhabamanii. Almost garuu barnoota koo gaariin ture. Yaa'u maastersii lama hojjedheen jira amma. Almost qabxii gaariidhaan eebbifame. Waan baratteen hojjetteerta? Of course waan baradheen waggaa tokko leekchareera ta'ee dhaabbilee barnoota olaanaa bakka garaagaraatti barsiisan ture. Achumaan deebi'ee yeroon kolleejjii banus biratti dhaabbata tokko keessatti warri kaampaanii biyya alaa illee qaban wajjin miimoorandaaf andarstaandingii qaban turan wajjin hojjechaa turanii yeroo san keessatti ofii kiyyaafis dhaabbata kan koos barsiisaa iddoo biraas barsiisan ture. Mooroof san booda immoo hojii kalaqaa irratti hojii uumuu irratti dargaggoota leenjisaan ture dhaabbata tokko keessatti yeroo sana jechuudha. Almost bara 2003 2002 2004 naannoo kana keessatti achuma dhaabbata tokko keessatti dargaggoota waan garaagaraa irratti leenjisaan ture. Dargaggoonnis immoo haala gaariidhaan at least leenjii koo fudhachaa turan yeroo san keessatti akkasumatti amma abbaa qabeenyaa hoteelaa fi riizoortii Shananiidha.
hoteelli keessan hoteela baay'ee bareedaa nullee sila baga nagaan dhufteen siin jedhee duratti tarii aanatu siin jedha teessu naan jedha ta'e naaf hin gallanallee dogoggoree natti fakkaata asitti mana keessan dhumne waan ta'eef baga nagaan dhuftan jechuu kan qabu si ta'e. Rakkoon qabu. Baga nagaan dhuftan rakkoon hin jiru ammas. Baga nagaan nu eeddanii irra deebinee baga nagaan nu eeddan jenneerra. Thank you very much. Akkamii hoteelaaf riizoortii kana yeroo garaa garaa jaallatamummaa guddaa argatee namoonni bifa adda ta'een jira jedhanii bashannanuudhaafis itti fayyadamuudhaafis sagantaalee garaa garaa qopheeffachuudhaafis gara mana keessanii kanatti yaa'insi baay'achaa jira. Mee waa'ee hoteela kanaa waa muraasa irraa nu jedhu. Yaa'u wanti hoteela kanaa actually hoteelli kun hoteelli kan hawaasaati fakkeenyaaf dhaabbileen diinagdee garaa garaa fakkeenyaaf hoteelli kan hospitaalli fa'aa manneen barnootaa garaa garaa tajaajila hawaasaatiif kan hundaa'an hoteellis instituushinii tajaajila hawaasaatiif hundaa'e keessaa tokko. Instituushinii dhaabbata biraa biraallee ni qaba garuu hoteelli immoo moroof namni sitti goree si biratti buhaaree si biratti waa fayyadamee si biratti nyaatee dhugee taphatee haara galfatee si biratti boqotee too'ii deemuu barbaada namni. Hoteelli akka tajaajilli inni itti hundaa'e kana waan ta'eef kanarratti immoo atilis ogummaa qabnuu fi humna qabnu hin hojjenna. Yaa'u hoteelli maal barbaada qulqullina barbaada. Wanna namni nyaatu irratti atilis nyaanni namni nyaatu waan qulqulluu ta'uu qaba. Environmentiin namni irra taa'u qulqulluu ta'uu qaba. Gaarii ta'uu qaba. Wanti namni dhugus waan makamiyyuu haa dhugu waan qulqulluu ta'uu qaba. Kanaaf manni kun immoo kanaan hin beekama. Moroof keessummoota gurguddaa keessummoota namoota keenyatu dhufa. Kanaafiyyuu qulqullinaan waan hojjennuuf maamilli keenyas immoo kana argee kabajaa fi safuu nuti uummata keenyaaf qabnu jaalala nuti uummata keenyaaf qabnu namaaf yoo bishaan illee yoo kenninuuf gadi jennee safuudhaan kenninaafi kabajaan kenninaafi hojjettoonni mana kana keessa jiran hedduudha hojjettoonni koos kanas jiran iddoo biraa biraatti illee biraanchiin qabna kana malees intini biraa irratti sin hojjennaa haa ta'u garuu duudhaa fi safuu Oromoo kan of keessatti hammate manni kun immoo mana aadaa duudhaa isaa deebisuuf duudhaa isaa kan jiru cilancila jiru cimsee itti fufsiisuuf aadaa immoo jalaa bade deebisuuf achirratti ciminaan hojjennaa. Mana keessan hoteelli shanan gaafa jedhamu qophiin irreechaa gaafa jiraate konsertiin irreechaa gaafa jiraate waa'een maqaamti irreechaa waggaadhaan naannee gaafa dhufu namni hoteelli shananii yaada. Iccitiin kana wajjin wal qabatee jiru maali? Immoo jaalalli qophii irreechaa irratti ammana manni keessan duukaa ka'u dudduuba kan jiru maali? Nuti irreecha wajjin wal qabatee waan jiru yaa'u irreechi irree keenya akkuma beektan manni hedduun gara kanatti dhufu kaabaaf kibbarraa bahaa fi harraa irreechi qabeenya guddaa Oromoo waliin qabu keessaa isa tokko qabeenya guddaadha. Feestivaala addunyaatis UNESCO irratti illee galmaa'ee jira. Irreechi qabeenya Oromoon waliin qabu keessaa isa guddaadha. Isa guddaadha fi isa tokko. Inni kun immoo namni amma jiru umuriidhaan warra amma umuriidhaan jirru waan irreechaa kana sirreessinee dhaloota itti dabarsinee bira darbuu qabna kan jedhu achirraa kan ka'e manni kun hoteela fi riizoortii shanan kan inni irratti hojjetu aadaa fi safuu fi duudhaa uummata isaa irratti akkuma dura siin jedhe yoo kana goonu tokkoffaan namni hubannoo waa'ee irreechaa kanallee akka argatu hin barbaanna. Manni kun abbootiin gadaa yeroo hundaa asiin ba'anii yeroo baay'ee as dhufu atilis namoonni wal lolan asitti araaramu asitti wal gorsuu namoonni keenya irreecha wajjin wal qabatee waan jiru sagantaan eventiin adda addaa asitti kan inni qophaa'u baay'inaan mana kanatti kan qopheessinu manichi instituushinii daldalaa qofa osoo hin taane seenaa fi duudhaa uummata isaa irratti hojjechuudhaaf aadaa fi duudhaa uummata isaa irratti hojjechuuf mana hundaa'e. Kanaaf irreechi qabeenya guddaa waan ta'eef qabeenya sabni keenya waliin qabu. Dhangaan gaafa jiru dhangaan bifa aadaa wal qabatu bifa feestivaala irreechaatiin wal qabatu baay'een gaafa jiraatu baay'een isaanii akkuma mana isaaniitti ilaalan gara hoteela keessanii kan dhufan. Thank you very much. Simannaan keessanii akkam? Irreecha wajjin wal qabatee kan jiru simannaan keenyas gaariidha. Sangaa hedduu qopheessinaa booka daadhii waan namni fayyadamu waan namni dhugu kamiyyuu qopheessinaa. Gaafa irreechaa sana irreechi intini hedduu of keessaa qaba waan ta'eef sirna galateeffannaati. Namni hiika adda addaatti kennuu danda'a. Hiika garaa garaa abbumti fedhe haa kennuuf malee irreechi
waggaan nu geessa jedhee yeroo itti sabni keenya gadi ba'ee gaaf tokko huccuu faayaa naannoo isaa uffatee huccuu adii uffatee waaqa waggaa irraa dabarsee waggaadhaan isa ga'e bacaqii gannaa irraa booqa birraatti baasee yeroo itti gaaf tokkotti gadi ba'ee itti waaqa isaa galateeffatu. Waaqa isaa yeroo galateeffatu sirni irreechaa kun marga jiidhaa kutanii to'ii lagarra kaawwachuun marga jiidhaa qabachuu jechuun kana situ nuu jiisee situ nuu magarsee kana situ nuuf kennee jechuudha. Kabiraa immoo bakka lagarra geessanii bishaanitti cuubanii achi kaa'anii akkaataa sanaan sirna san gaggeessu jechuun bakka jiidhinsi jiru Oromoon akkaataa akaakilee fi abaabileen keenya akkaataa hayyoonni keenya durirraa kaasanii ittiin amananii fi ittiin dhaloota dhalootatti ergaa kana dabarsaa turan irraa ka'ee bakka jiidhinsi jiru sana miila waaqatos ture situ as ture bakka kana situ eebbisee bakki kun eebbifamaadha. Kanaaf bakki kun jiidha qaba. Kanaaf bakki kun burqaan hin gogne asiin ba'e burqaan bonaaf hin ganna hin gogne malkaan bonaaf ganna hin gogne asiin ba'e. Kanaafiyyuu bakka kanarratti situ asirraan darbe situ as ture waan ta'eef kanaaf waaqni dhiyeenyaan bakka kana ture bakka kana isatu eebbisee jedhanii sana waaqatu jira jedhamee yaadama. Bakka jiidhinni jiru sana bakka burqaan hin gogne jiru sana bakka sana bakki sun eebbifamaadha bakka biraarraa bakka kana waaqatu eebbisee jechuudha. Waaqni bakka dhiyeenyaan bakka kana eebbiseera jechuudha. Galataa achitti waaqa kenna. Waa'ee gadaa kana gadi fakkeessitee waan qoratte fakkaata. Akkamii sirna gadaa keessa darbiteerta? Lakki ani sirna gadaa keessa illee hin darbine garuu yaa'u maatiin durii kaasan hin qabu ture. Moroof kun namni sirna galateeffannaa kana keessatti namni amantaa kamiyyuu hordofu waaqa isaa immoo gadi ba'ee waaqni akaakuu adda addaatiin galateeffama waan ta'eef akaakuu waaqni ittiin galateeffatamu keessaa irreechi tokko jedhee yaadaan. Waan amantaa biraatiin walitti bu'uun qabu. Uummata hunda wajjin gaaf takka gadi baatee tooyi uummata kee wajjin gaaf takka gadi baatee huccuu adii uffattee yaa waaq situ asiin nugee situ waggaa nu dabarsee galanni immoo kan keetettee waaqa uumaa ofii galateeffachuun homaa waan antini biraan qabu. Baay'ee gaariidha. Aadaa galateeffannaa jechaadha. Aadaa galateeffannaa. Konkolaataa ofii uffattamoo shufeera qabda? Wantoota kana keessa osoo hin hubanne gaariidha. Yaa waan dargaggeessa konkolaataa ofuma afaan uffadha. Dargaggeessa waan ta'eef. Maaliif dhaabbata leenjii konkolaachisaas qabdachuu odeeffannoo? Leenjisaati turre dhaabbata leenjii konkolaachisummaa keessatti barattoota kumaatama hedduu lakkaa'aman leenjisnee irraa kolleejjii irrattis dhaabbata leenjii konkolaachisummaa irrattis hojjechaati turre yeroo dheeraadhaaf nama baay'ee gahoomsinee irraa konkolaachisummaa ofiifis nan konkolaachisa garuu shufeeras qaba. Dhaabbatuma keetti ofii leenjite moo iddoo biraadhaa barattetti? Lakkani dhaabbatuma koottan baradhe. Ofuma keetii? Ofuma keetii. Erga hundeessitee booddee baratte jechuudha? Yaa barsiisotuma dhaabbata koo keessa jirantu na barsiise. Kanaafuma ani umurii waggaa 23 ta'anii kanaan ani kolleejjii bane sittimee jira. Kolleejjii qofa osoo hin taane immoo dhaabbata leenjii konkolaachisummaas iddoo garaagaraatti magaalota hedduu irratti hin banii ture. Yeroo sana jijjiirama dura waan ta'eef xiqqoo chaalenjii guddaa keessa turre. Kolleejjiin kee maal barsiisaa ture? Gara dipaartimentii 14tiin eeyyama qabna ture yeroo sana. Balataawoo dhaabbata leenjii balataawootu nu hoggana ture gosi balataawoo Oromiyaan nu hoggana ture. Yaa'u sadarkaa yuunivarsiitii guddisuudhaaf utuma carraaqaa jirru waggaa sana xiqqoo ishee yaa'u jijjiirama dura waan ta'eef sirni tures xiqqoo nu hacuucaa ture. Baay'ee kaasuun barbaadu waan sirna malee sirni ture xiqqoo baay'ee nuti nu gochaati ture. Wantoonni sunis xiqqoo ishee baay'ee dhuma nuti gochaa ture. Sanuma keessa darbineet immoo yaa'u gara dhaabbata daldala adda addaatti seenne. Sirumaayyuu boonaadhaan sirna durii keessa hin jiru boonaan jechaa turanii sirna ammaa kana keessa mul'ate jedhanii kan kaasan jiru. Tarii kun kijiba. Namni baay'een na beeka. Warri nan beekne akkasitti yaaduu danda'ani tarii. Amma akkuma ati dura kaaftee Finfinnee keessa yeroo deemu konkolaataa yeroo konkolaachisu namoonni garaagaraa warra baala gizeeti minaamin jechuu danda'ani. Yaa fuulli keenya aannan dhugnee guddanne ijoollee Oromooti. Tarii immoo ilmaayyuu sirna otoo jijjiiramni kun hin dhufin dura illee ani dhaabbata adda addaan qaba bakka baay'eedha. Baay'een ifaajan ture. Akkuma sitti himee sa'aatii 24 keessaa olmoos sa'aatii 3 yookaan sa'aatii 4 rafaan ture. Yeroo itti osoo boqonnaa ittiin argatiin at least waan lama agreessiivii akka malee jibban ture. Waan lamaan sun immoo gadaantummaa fi hiyyummaa ture. Gadaantummaa fi hiyyummaa ofirraa kaasuu qabna kan jedhu dhaamsa dargaggootaaf dhaamaa ture keessaa tokko. Yaa'u gadaantummaan nurraa ka'eera. Hiyyummaan immoo hojjenneetu ofirraa kaafna. Hojjennee kaasna. Hojjenneetu ofirraa kaafna.
kanumatu abjuun kun daa'ummaadhaan na keessa waan bulee fi achumarra dhaabbadheeti nan hojii irratti cimee hojjechaa turan tureeni. Hojii ani hojjechaa ture keessaa wanti hedduun atileet seektaroo mootummaa wajjin waan baay'een hojjechaa ture. Hojii aartii wajjin wal qabatee, hojii piroomooshinii wajjin wal qabatee, kaampaanii biyya alaatti immoo tajaajila gorsaa wajjin wal qabatee waa hedduun hojjechaatiin ture. San keessa darbeen dhaabbata mataa koo uummadhe. Dhaabbata mataa koo keessattis immoo wanna baay'ee ofuma kiyyaa kanan hojjechaatiin ture. Haa ta'u garuu hojjennee waan baay'ee dabarsuu dandeenya, hojjennee waan baay'ee jijjiiruu dandeenya. Sirna darban keessatti yoo ati abbaa dhaabbata leenjii kolleejjii nama qabu turte jechuudha. Of course. Dhaabbata leenjii mana barumsa sadarkaa tokkoffaa kolleejjii almost kolleejjii bakka 5 qaban ture. Kolleejjii bakka 5 qaban ture. Dhaabbata leenjii konkolaachisummaa gara magaalota 4 irraa qaban ture. Chaalenjii guddaa ture yeroo san keessatti amma hunda na yaadachiisin malee inni waan baay'ee keessa darbine. Almost yeroo san keessatti guutumaan guututti mirgi jiraachuu fi mirgi hojjechuu dhibba keessaa dhibba warra mirkanaa'eef keessan ture nuti. Mirgi hojjechuu fi mirgi jiraachuu immoo yoo siif mirkanaa'een xiqqaashuu rakkisaadha. Haalli keessa nuti turre xiqqoo gaaga'umsa guddaa qaba. Garuu chaalenjuma san keessa teenyee immoo waan baay'ee hojjechaa ture. Chaalenjuma san keessa taa'ee ani waan hedduun hojjechaa ture. Yoo hundaa irra sii kaasuu baadhallee yeroo biraanaan kaasaa kun seenaa koo irratti kitaaba irratti illee seenaan kee kitaaba caalmaa akka bahu beekamaadha. Wanta hojjechaa ture hunda amma kaasuudhaaf miira gaariin qabu nan dhiisa. Garuu waan baay'ee hojjechaa turre. Akkam erga sirni kun jijjiirame immoo hojjechuudhaaf hagam haala mijataa jira. Keessattuu namoonni baay'een isaanii duraan otuma socho'an illee mirgi hojjechuu mirgi jiraachuu baay'ee gadaanaa ture. Keessattuu namoota jajjabaatan irratti xiyyeeffatama ture. Amma immoo haala mijataatu jira. Namni akka fedhe hojjechuu danda'a, ijaaramuu danda'a. Carraa jiru hundumatti fayyadamuudhaaf daandii bal'aa qaba. Haala duraatiif amma akkamitti ilaalta ta'u bira qabdee? Yaa guutumaan guututti amma mirgi hojjechuutii fi mirgi jiraachuu almost kan mirkanaa'edha. Hojjechuudhaa fi jiraachuu yoo yaadde waan siyaasa wajjin walitti bu'u tokko keessa instituushinii siyaasaa keessa osoo hin galiin hojii hojjette hojii ati hojjetu irratti mootummaan karaa seera qabeessan yoo ati hojii hojjette dalagde mootummaan si deeggara. Mootummaan kun mootummaa jijjiiramaatiif waan baay'ee sargaa jirra. Akkuma beektu magaalli Finfinnee kana dura akkas hin turre. Amma biyya biraa fakkaatti namni biyya biraa turee too'ee dhufe magaala Finfinnee yoo piyaasatti ni eeggatteen piyaasaa kan durii beekaa waan ta'eef bakka biraatan jira piyaasaan eessa minaamin jedhee keessa naannee ilaala. Akkasuma magaalli Bishooftuu amma yoo dhufte magaalli Bishooftuu 2007 2006 2008 magaala kana ture dhaabbata leenjii konkolaachisummaa magaala kanaallee nan qaban ture. Yeroo tokko humna qilleensaa magaalaa Bishooftuu jiru kana humna qilleensaa yookaan immoo ayyaareelii kan jennuun kana warri dhaabbata leenjii konkolaachisummaa kootti barattoonni achi gara mootummaatiin ispoonsora godhamanii yookaan immoo mootummaan ispoonsora godhee kaffaltii isaanii mootummaan danda'ee fi nu biratti baratanii turanii. San booda kaffaltii sana waan peementii sana piroosii gochuuf achi keessa nan dhaqan ture. Humna qilleensaasii kana yeroo seentu karaarratti mukti goggogee baallee gadarcee karaarraa waggaa 2 waggaa 3 achumatti basabbaseeta waggaa 4 waggaa 5 karoomarra jira. Dallaa san keessa gizee deemtu bakka hundumaa buufatu keessa jira. Keessa darbuu hin dandeessu. Biiroo jeneraalaa seenuudhaaf biiroo jeneraala hoogganaa achi seenuudhaaf fuuldurri isaa kun akka kun wanti fakkaata oona fakkaata waan namni keessa jiru fakkaatu ture. Baay'ees nama sodaachisaa. Wanni tokko achi keessa namatti hin tinee jiru ture. Nama garuu waan sun hundumtu jijjiirame. Yaa maal agarsiisaa kun instituushinii gurguddaa biyya keessa jiru keessaa tokko humna qilleensaasii kana akkasumas immoo bakka hunda kiiloo 4 yoo dhatte maasara mootummaa haaraa ijaaramaa jirus kan dura tures haaromfamee bifa addaatiin humni qilleensaa akkasitti bakka hundumaa instituushinii gurguddaa mootummaa bifa addaatiin kan haaromfames ija namaatiif akka hawwatutti naannoo isaa qulqullaa'ee haalli jiru hundumtu qulqullaa'ee adeemsi wanti baay'een ta'e fooyyeera. Guutumatti jijjiirame inni kun. Kana jechuun mootummaan kun mootummaa jijjiiramaa jechuudha. Nama dhuunfaa immoo akka hojjetu akkamitti dhorkaree mootummaan ofiisaati biyya ijaarati. Namni dhuunfaan immoo si deeggareen biyya ijaaruu jedhee biyya yoo jijjiiraa jira namni yoo jijjiirame duraan dhorkoo jechaadha. Baay'ee gaariidha. Ogummaa fakkii kaasurraa
bu'aa gamii argatte. Aartii keessas turteettaa jechuudha karaa biraadhaan. Ka'umsi daldala kiyyaa actually jalqaba ani uummaadhuma aartiitirraa ka'e fakkii garaagaraa kaasuu riizoortii adda addaa irratti fakkii garaagaraa kaasuu yeroo san keessatti mana dhaabbata garaagaraa dhaabbanni tokko naannoo Amboo jira inni ijoo warra Jarman Birmaad Guntar Memorial an jedhu achitti illee isaan biratti fakkii instituushinii isaanii guddaadha achi keessatti baay'ee kaasan ture. Instituushinii mootummaa irrattis kan dhuunfaa irrattis hoteelota irrattis bakka hundatti hojjechaa ture san qofa osoo hin taane koornisii garaagaraa hojjechaa halluu dibaa isaati guyyaa nan baradhaa halkan immoo mana halluun diban ture. Sanuma keessa na sasee darbee. Ka'umsi kee yeroo jalqaba tokkotti hojii eegalte kan sii ta'e kamidha? Ka'umsa kan sii ta'e? Fakkii kaasuudhaan ture aanaan dura maallaqa argachuu jalqabe. Waggaa xiqqootti when I was elementary waggaan xiqqaashuu ture. Sadarkaa elementary irratti hojiidhuma xiqqaashuu daantelii dha'uufaa waan masaasa hojii wal fakkaatu faan hojjedhan ture. Wanti guddaan hiyyummaa ofirraa jibbuudha. Sanarratti immoo toleraansi takka hin qabnu ture. Hojjenneetoo jijjiiruu dandeenya kan jedhu daa'ummaadhaa kaasee mul'ata akkasiin qaban ture. Yoo hojjennee jijjiiruu hin dandeenya waan kam jijjiiruu hin dandeenya kan jedhu achumarraa hin ka'e. Anyways immoo hojjedhees immoo maatii kiyyaa deeggaruu dandeera obbolawwan koo barsiisuu dandeera maatii koo deeggaruu dandeera of jiraachisuu dandeera. Achuma keessa darbee immoo carraa hojiis immoo hojjetaa meeqa qabda? Bakka garaagaraatti waanta ta'eef as mana kana keessa walumatti gara hojjetaa 150 akkas waan akkasiitu jira. Garuu iddoo biraatis. Waliigala hojjetaa miti dhaabbata kee keessa hojjetan meeqa ta'u? Amma kana faayinaansii boordaa fudhee malee hunda danda'u. Haga lakkoofsa isaa wallaaluu irra geesseerta jechuudha. Lakkoofsa wallaaluu otoo hin taane amma fakkeenyaaf amma warri yeroodhaan nu biratti hojjetan jiru kan guyyaadhaan hojjetan jiru kan immoo temporariidhaan hojjetan jiru kan permanentiidhaan hojjetan jiru. Cumulative data yeroo biraan sii kenne gaariidha jedhee yaada. Baay'ee gaarii. Imalli boona riizoortii irratti fakkii kaasuu irraa kaasee haga riizoortii mataa isaatii banuutti deeme jechuudha. Amma ani abjuu guddaan qaba. Abjuun ani yookaan immoo mul'ata guddaan qaba. Mul'anni koo suni waan dinagdee dhuunfaa wajjin qofa wal qabatu miti. Biyyi keenya nagaa taatee jijjiiramtee guddattee teekinooloojiidhaanis dinagdeedhaanis nageenyaanis sadarkaa biyyoota addunyaarra jiran keessa jiru jedhaman keessaa dabaree sadarkaa biyyoota addunyaarra jiran akka ishiin dhaabbattu. Kana gochuuf immoo waan narraa eegamu gochuun qaba jedhee ofirratti murteessee kana irratti hojjechuun barbaada. Dheeraadha mul'anni kiyyaa. Mul'ata kee qofaatti miilli keessa dheeraadha jedhama. Yeroo namni rakkate dafee qaqqaba akkas jedhamee gaafama maqaan kee. Waan sana irratti daa'ummaan makooti gara laafummaa qabaa maatii koos baay'een deeggaraan guddadhee nama rakkate hoggaan arge biran darbuu danda'e. Hoggaan xiqqoo kiyya ture namni maatiin kiyya baadiyyaadha. Baadiyyaa keessatti xiqqoo akkas loon mana kana qabu waan tokko akka qotee bulaatti abbaan kiyya cimaadha. Akka naannoo ganna qotee bulaa keessatti dhalannee guddanne nuti bakka itti dhalannee guddanne keessatti maatiin kiyya xiqqoo fooyya'uudha. Warra naannoo san keessa jiran keessaa fooyya'aadha faazariin kiyya. Akka baadiyyaatti abbaa qabeenya jedhama qabeenyi baadiyyaatti xiqqaa taatus garuu yeroo sana na yaadadhaa yeroo ayyaanas yeroo garaagaraa hiyyeessi adda addaa dhufan nu biraa warri kadhatanis iddoo garaagaraatti kan deeman baallu kan deemanii baadiyyaa keessa warri deeman kadhachuudhaaf hin dhufanii yeroo ani xiqqoo ta'eetu jiru yeroo isaan dhufan yookaan midhaan kennuufi yookaan maallaqas waan ta'e kennuufi waan nyaatamus midhaantu kennamaaf ture warra kadhatan sana yeroo isaan waa kennaniif isaan booda kennaniifiti hoggaa fudhatanii yookaan hoggaa nyaatanii booda hin deemu yeroo isaan deemuudha kaana wajjinan deeman wajjin deemeen booda deebisaa bakka biraa dhaqan waan nyaatanii qabanii bakka bulanii qabanii irra rakkatu kanaaf deebisaadha asuma nu biraa jiraatanii nama kadhataanarraa argeen maaliif gaggeessitu asaa deebi'anii asuma nu wajjin jiraatanii waan ani nyaadhu nyaatanii too ana waliin jiraatanii hin gaggeessinaan jechaa gara laafummaa akkas ta'e jiruu amma maatiin kee jiru adeemsi isaan ittiin si guddisan aayidooloojii isaan irraa fudhatte hojii kee irraa keessatti wanti na fayyadeera jettu. Abbaan koo qotee bulaa baay'ee cimaadha. Suusa araada kamiyyuu hin qabu. Ulmoos gara nama 11 nu dhalche. Baay'ee nama akka malee cimaadha. Lammaffaadha. Ani mucaa lammaffaadha.
baay'ee nu gorsa. Baay'ee ofiifis fakkeenyummaa guddaa naannoodhaafis fakkeenya ta'e nuufis illee immoo fakkeenya guddaa nu ta'e barnoota keenyatti illee hundi keenya yoo akka cimnu hojii qabannetti akka cimnu baay'ee yaadanis nu deeggaree yoo nuti balleessines nu lolee yeroo dhafini wattaadara dargii tureyyuu yeroo san keessatti innaa baay'ee nama naannoo keenya keessatti ciminaan beekamu keessa tokko baay'ee ka'umsa qofa osoo hin taane ga'umsa har'aa kanaaf kontribuushinii guddaa nurraa qaba. Baay'ee gaarii. Guyyaa yeroo jalqabaatiif akkaawuntii banatte yaadattaa? Guyyaa isaa exact gaafa jalqabaa yaadadhu garuu. Qarshii meeqaan banatte yeroo sana? Baay'ee miti garuu ogas qarshuma 50 banadhee ogas 50 qarshii akkasumatti cimifachaa tuman deemee yeroo sana. Eessarraa argatte qarshii 50 sana yeroo jalqabaatiif tokkotti akkaawuntii? Yaa halluun dibaa maal baay'ee hojjedha. Otoo baankii fayyadamuun jalqabiin durallee maallaqa niin qaba. Hoggaan hojjedheetinan maallaqa argadhee hoggaa sana maallaqa bakka kaawwatan hin beeknu xiqqashu waan ta'eef baadiyyaa ta'e to'ii sangaafaa waan binneen maatii bira kaawwannaa akkas ra'oota binneen maatii bira kaawwannaa qabeenya garaagaraa qabeenya tokko tokko akka baadiyyaatti waan jirtu binneen maatii biratti cimmifannayyuu ture. Sadarkuma sanaan lusignee gaafa xiqqoo lusignu yaa'u yeroo san keessatti yeroo maallaqni jira san keessatti haala gaariidhaan maallaqa sochoosatti turani. Miknaatum instituushinii warra waldaa Adventistii jedhu tokkos jira isaa wajjin illee kompaashinii isaanii wajjin illee baay'een hojjechaan ture. Faranjoonni biyya alaatti dhufan jiru isaa wajjin tiraanzileeshiniis maalis waan garaagaraa waa hedduun hojjechaan ture yeroo san keessatti. Anyways bakka namaa irra jiru kanarra ga'uuf bu'aa baay'ee keessan darbee mul'ata koo boruu bira ga'uuf immoo aan kana caalu kana bu'aa baay'ee keessan darbaa. Kun anaaf jalqabbiidha malee akka dargaggeessa tokkotti jalqabbiidha. At least maatii koo jiraachisuu danda'e, hojjetaa koo jiraachisuu danda'e. Akka abbaa qabeenyaa guddaatti of ilaalu abbaa qabeenyaa guddaas miti. Garuu mul'anni kiyya immoo guddaadha. Mul'ata koo boruu bira ga'uuf immoo naamusaan hojjechuu mataa gadi qabadheetoo jiraachuu kana caala immoo hojjechuun kana caala fiiguun akkanarraa eegamu nan beeka. Baay'ee gaariidha. Bonaan dargaggootas leenjisa jechuu odeeffadheen ture. Maal leenjifta? Eessatti leenjista? Eenyu wajjin taatee leenjifta? Yaa'u dargaggoota yeroo leenjisu volontiiriidhaan leenjisaan ture dursa. Yaa'u akkuma dura sitti himsanii jijjiirama duras leenjisaan ture. Jijjiirama dura hojii uumuu waan jedhu kan kaase hojiima uumuun leenjisaa garuu hojii uumuu leenjisan keessatti yaa'u jijjiirama dura waan ta'eef waan tokko tokkos hin dhabamu. Yoo hunda amma kaasee dubbachuu baadhillee warra yeroo sana wajjin turanii hin beeku. Anyways immoo kalaqa adda addaa irratti waan viizhinii irratti kaayyoo irratti waggaa sana waan biyyaa irrattis waan tokko tokko hin dhabamu. Amma garuu nagaa fi misooma irratti leenjisa. Volontiiriidhaanis nan leenjisa. Yeroo mootummaan na waames nan leenjisa qaama adda addaa irratti sadarkaa federaalaatti amma naannootti nagaa fi misooma irratti hojii uumuu irratti waan akkasii kan irratti leenjisa. Dargaggoonni maal irraa baratu itti yaadda? Yaa'u kutannoon ani hojiidhaaf qabu chaalenjiin ani keessa darbe kaayyoo fi mul'ata kaka'umsa jaalala onnee hojii kana irraa baratu jedhee yaada. Kaayyoodhaa fi mul'ata ofiitiif immoo cimaa ta'uu teekniika ittiin immoo mul'ata ofii galmaan gaatan warri mul'ata hin qabne immoo akkamitti akka mul'ata horachuu danda'an akkamitti hojjetanii of jijjiiruu akka danda'an akkamitti nagaa biyyaatiif dhaabbachuu akka danda'an akkamitti ofiif dhaabbachuu akka danda'an kana irraa baratu yaada. Anaan maal gorsitaa? Lakki isinillee wanti gorsuu baadhee gaariidha. Yoo na gorsa jette immoo yaa'u cimiitii hojjedhu piroofeeshinii irra jirtu irratti haala gaariidhaan hojjedhu. Waan kanaan dura baratame qofa osoo hin taane waan kana dura hojjetamaa ture qofa osoo hin taane waan kana dura hin hojjetamiin hojjechuuf miidiyaa irra jirtu irratti miidiyaa keessatti guddisuuf hojjedhu. Waan kana dura barame qofa osoo hin taane waan hin baramiin kalaquuf yaali. Sammuu keenya yookaan immoo kennaa waaqni uumamaan nuu kenne yoo itti fayyadamne waa hedduu fiduu dandeenya waan ta'eef kanaaf poteenshaalii waaqni uumamaan sii kenne sirriitti baastee itti fayyadamuuf yaali. Taalentii uumamaan qabdu immoo cheek godhi of keessatti maalan of harkaa qaba kan jedhu laali.
Yoo akkuma beektu biyya keenya keessatti atileetonni hedduun isaanii hafaniiru kan ba'an kana qofa miti. Wanti inni seensi godhu yeroo baay'ee dargaggootaafis illee immoo fakkeenya fudhee hoggan dargaggoota leenjisu atileetonni hedduun isaanii kan hin bahintu caalu warra ba'an caala. Namni baratee sadarkaa piroofeesaraatti sadarkaa saayintistiitti biyya tajaajiluu danda'u warra amma ba'an kana qofa osoo hin taane warri hin bahin immoo baay'eetu jiru. Warra hafantu caala. Qotee bulaa keenya kana keessatti dargaggoota keenya kana keessatti taalentii hedduu tafe artistii hedduu tafe qeesinis hedduu tafe paasteriinis hedduu tafe atileetinis hedduu tafe hayyuun biyyaa ta'u hedduu tafe namni ciccimaan hedduutu hafe uumamaan hawaasni keenya baay'ee cimaadha garuu poteenshaalii qabnu kanatti immoo baafnee itti fayyadamuu hin dandeenye poteenshaalii qabnu kana immoo uumamaan baafnee itti fayyadamuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu kallattiiwwan yookaan immoo karaa barbaaduun dirqama nu fudhataa jedheetii yaada kan kiyyaaf kennuu dhuunfatti itti deebina. Qobaatti itti deebina. Baay'ee gaariidha. Boona rakkatee beekaa? Akkamitti rakkanne dhala namaa ta'e lafarratti kan rakkatee hin jira jettee yaadda. Inumaantuyyuu namni yoo mul'ata guddaa qabaatee rakkata. Amma namni baay'een bakka nani amma irra ga'e kun nama biraatiif yaa bakka gaarree jira haala gaarree jira kan konkolaataan inni oofuu kan immoo waan ammaaf yeroof na harka jiru ilaalanii intinii jechuu danda'an namni baay'een appreciate gochuu danda'a. Ani garuu sadarkaan itti of jaju yookaan immoo sadarkaan itti appreciate of godhu irra hin geenye ganaadha. Mul'anni kiyya ganaadha kaayyoon kiyya ganaadha. Kana wanta ta'eef amma danda'ametti maal godhaa kana caala hojjedhee biyya kootiif ta'ee saba kootiif ta'ee hawaasa kootiif ta'ee hiyyeessa biyya kanaatiif ta'ee waan baay'ee hojjedhee yoo sana mul'atan qaburraa at least parsanta xiqqashuu ishii achiif hoggaan godhe gammaduu danda'a. Amma garuu akkuma nama kamitti of ilaalaa garuu dargaggeessa kayyuu qabu dargaggeessa mul'ata guddaa qabu karaa dheeraa fuulduratti akka hafe waan kana anaan seensi godhu malee amma sadarkaa kanarratti ganaadha ani reefu jalqabbii irra jira. Galatoomii boona. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii bareedaa keessummaa keenya irraa faana dabarsaa akka jiru isinis muuxannoo baay'ee mudannoo isaarraa waan baay'ee irraa akka qoddachaa jirtan abdii guddaadhaan kan nuti qabnu ammas itti fufneeti kan jirru boona yeroo kee irraa baay'ee qoddee nu waliin turuu keetiif galatoomi siin jennaa itti fufna sagantaa keenya. Mee dargaggoonni si ilaalanii waan baay'ee leenjillee sirraa argachaa akka jiran odeeffannee jirra. Atis illee kaastee jirta. Mee dhaamsa akkamii qabdu dargaggootaaf? Yaa'u dhaamsi inni qabu cimnee haa hojjennu kan jedhuun qaba. Yaa'u nagaa irratti isaa hojjennu hojii isaa hojjennu yoo hojii hojjenne jijjiirama fiduu dandeenya bu'aa buusuu dandeenya. Biyya keenya keessatti hojiin hin hojjetamne waan baay'eetu nurraa eegama. Nuti amma waan dhaloonni kaleessaa hojjete sana faarsaa jirra malee dhaloonni har'aa waan inni hojjetu har'a ani maalan hojjechaa jira. Dhaloota boruutiif waan fakkeenya tokko ani maalan hojjedhe nama waggaa taane nama taanee darbuu qabna. Addunyaa irratti dhalannee kana keessatti immoo jijjiirama finnee darbuu qabna. Jijjiirama finnee darbuu qabnu keessaa tokkoffaan fakkeenya gaarii fakkeenyummaa gaarii ta'uudhaani fakkeenya gaarii ta'uudhaani tokko hojiidhaan agarsiisuu qabna. Dhugaadhaan hojjennee gadi jennee gadi buunee hojjennee jijjiirama fiduu danda'uu qabna. Bu'aa dhaloota taanuuf waan kana buuse waan kana kontribuutu godhe waan kana lafarra kaa'ee yoo jennu yoo duunu illee ittiin gaabbinu maaliif duuni seera uumamaati wanta ta'eef tarii yeroo hundumayyuu nama addunyaa kanarratti dhalatee tooyi du'ee keessaa aan hedduu garaana nyaatus kan hedduu garaa koo qabbaneessus Hacaaluu tokko akka fakkeenyatti yoo sii kaasu. Hacaaluun umrii dammaa isaatti wanti inni hojjete wanna seenaa dhaloota hedduutti darbu. Waggaa 60 hedduuf kan jiraatu seenaa guddaadha kan inni hojjete. Jaalalaa fi onnee guddaadhaan kaka'umsa jijjiirama kanaaf fiduudhaaf wanna guddaadha kan inni hojjete. Wanna hojjete san keessatti akka seenatti wanti natti dhagahamu hedduu jira. Waa wajjin dabarsinis baay'ee qabna. Wal beektu turtanii waliin hojjechaa turtanii? Baay'ee wal beekna ture. Yaa keenya ture baay'ee walitti dhiyaannas baay'ee wal beekna ture. Garuu haa ta'uuti wanti Hacaaluun hojjete suni waan xiqqashoo miti. Wanta inni hojjete irraa kan kaase dhaloonni gaafa inni gaagaamee addunyaa kanarraa
gara addunyaatti taanti darbu kaabaaf kibbarraa bahaaf dhihaarraa kaayee namni konkolaataa isaa ofirratti cabsuu mana isaa ofirratti diiguu karaa cufuu akkasitti namni marate waan inni bu'aa dhalootaaf buusirraa mararte sun qixxeen kan inni argame. Haa ta'uti waan dhaloota hedduudhaaf darbu haa hojjetu malee otoo ittiin jiraatin waan hojjete sana otoo baay'een dhandhamiin akkaataa sanaan darbuusaa garaa nama rarraasa baay'ee akka malee garaa nama rarraasa. So ammas immoo maal inni gaafa addunyaa kanarraa darbi nu beeknu garuu dhalootaaf waan ta'u immoo hojjechuu qabna. Waan dhalootaaf ittaanuuf ta'u dhaloota ittaanuuf waan irree ta'u dhaloota ittaanu kana iyyummaa keessaa baasuuf doofummaa keessaa baasuuf wallaala keessaa baasuuf rakkoo keessaa baasuuf infraastrakcharii jireenyaa sirreessuuf waan biyya keenya kana keessa jiru hundumayyuu improve gochuuf sooshiyo ikonomik progresii jiru fooyyessuuf tolchuuf waan kana mara yoo hojjechuuf nuti dura nama ta'uu qabna. Tokko fayyaa ta'uu qabna. Lammaffaa nagaa naannoo keenyatiif hojjechuu qabna. Nama ta'uu qabna. Walii galuu qabna. So amma maal inni xixiqqoo yaa mufii garaagaraatiin namni kaan walaree sadarkaa adda addaatitti xiqqoo hojii misoomaa dhiisee xiqquma akkas sooshaal miidiyaa kanarratti xiyyeeffachuuf waanuma siyaasaa isaa waluutu xiqqoon jira. Inni kun yeroodhaan booda waan furamu ta'a. Garuu maal inni mooroof wanta nuti irratti xiyyeeffachuu qabnu hojii irratti diinagdee irratti biyya kanaaf kan barbaachisu tokko nagaa lammaffaan misooma sadaffaan teknooloojiidha. Yaa wantoonni biraa mootummaan akka ajandaatti waan qabatee jiruuf sanaan kaasuun irraan eeggamu wanti biyya kanaaf barbaachisu wantoonni biraas hin jiru. Inni sun mootummaan akka sadarkaa biyyaatti wantoonni qabatanii ajandaa gurguddaan hin jiru waan ta'eef. Kanaaf dargaggoonni warroota kana sadan irratti xiyyeeffachuu qabu. Xiyyeeffannoo guddaan tokkoffaan nagaa irratti. Nagaan eenyuti dursa kan kooti. Anarraa ka'ee maatii kooti kan ollaati. Namni biyya kana keessa jiru hundumtiyyuu nagaa irratti hojjechuu qaba. Walii galuu qabnaa tokko ta'uu qabnaa. Waan badee yoo jiraate immoo mariidhaan furachuu qabnaa. Kabraa misooma irratti hojjechuu qabna. Jenereeshinii nama jiru kun dargaggeessa amma fakkeenyaaf amma sadarkaa productive age groupii warri jennuun yookaan immoo productive age group yookaan warra humna oomishee bulaa kan jennu humna oomishtoota kan jennu umurii waggaa 18 haga 60-65 sadarkaa kana gidduu warra jiranii waan hojjennu dhabnee hojiin hin jiru jedhu hojiin immoo nama na hojjetu dhabee ani hin hojjetamneedha namni immoo ani waan hojjedhu hin dhabeedha. Hojii fi hojjetaa wal argisiisuun ga'ee eenyu ta'a? Tokkoffaan ga'eedhuma nama dhuunfaa ga'eedhuma keenya lammaffaan immoo ga'ee mootummaati. Mootummaanis kanarratti xiyyeeffatee asirratti hojjechuu qaba. Maaliif biyya keenya keessatti amma misoomni amma hojjetame kana ol hojjechuu dandeenya. Mootummaan waan ofii isaatii hojjechaa jiru kana uummatatti agarsiisee uummannis akka hojjetu gochuu qaba. Mootummaan kallattiidha wanti inni hojjechaa jiru ofiif gadi bu'ee mootummaan kaabinee isaa hiriirsee ofiif hojjechaa jira. Misooma naannoo magaalaa Bishooftuu irratti amma jiru waan akka malee nama ajaa'ibu. Magaalaa Bishooftuu namni ji'a tokko turee dhufee magaalaa biraatti fakkaata. Akkitti karaan hojjetame, akkitti koriidariin hojjetame, misoomni naannoo hora Arsadee irratti hojjetame. Walumaa galatti akkitti magaalli kun diigamtee hojjetamte waan ajaa'ibaati. So mootummaan ofii isaatii gadi bu'ee waggaa kan hojjetu nama murtaa'e qabateeti. Kaabinee isaatii fi kontiraaktaroota murtaa'an qabatee. Keessattuu misoomni koriidarii amma hojjetamaa jiru hoteelaa fi turizimii irratti hagam. Misoomni koriidarii magaalaa Bishooftuu hoteelaa fi turizimiidhaaf hawwata guddaadha. Namni kana daawwachuu dhufellee namni gara magaalaa kanatti ba'ee qilleensa fudhachuu dhufellee gara hoteelotaatti gara riizoortii garaagaraatti godhee nyaata hin bashannanaa waan gaarii guddaa argu namni achi gad dhiisee too hin sokku. Sababni isaa biyyoota garaagaraa irraa Dubaayii namni kan dhaquuf maaliif biyyoota adda addaa irraa Dubaayii kan dhaquuf namni achitti bohaaruuf aara galfachuuf infraastrakchariin jireenyaa wanti namni itti bashannanu hedduutu jira waan ta'eef. So magaalli Bishooftuu gara fuula duraatti akkuma sana akka gaanfa Afrikaatti seenterii namni biyya garaagaraa dhufeetoo itti bashannanu akka gaanfa Afrikaatti qofa osoo hin taane akka addunyaatti waan nama hawwatu baay'ee qabdi. Fakkeenyaaf amma hawwasii kaasa Bishooftuun waan Dubaayii hin qabdi waan baay'ee fakkeenyaaf amma leekiin torba magaalaa kana keessa jiru beekamoodha. Battam akka ajaa'ibaatitti riizoortii gurguddaatu irratti ijaaramee jira. Kan inni ijaaramenis immoo diizaayiniidhaan kan qophaa'ee ganaa ijaaramuuf jiru illee jira. Mootummaadhaan qabamee jiru, waan dhuunfaadhaan qabamee jiru, abbootii qabeenyaa garaagaraatiin qabamanii kan jiru. Riizoortii gurguddaan akka Afrikaatti yoo deemte eessattuu arginu fakkeenyaaf amma kan akka Nooraa, kan akka Piraamiid riizoortii gurguddaatu jira. Kanaaf amma maanni kana caala immoo warra kana booda hojjetaman immoo kana caala fooyya'aniitu hojjetamu.
So misoomni kooriidariitii fi riizoortii fi hoteelli magaalaa Bishooftuu lachuu isaaniitiyyuu waliif wanti guddaadha. Magaalaa kanatti hoteela riizoortii banachuun kee baay'een gammada. Magaalaa kana bashannanuufis dhufaan ture dura mana barumsaa magaalaa kana qaba. Yaa'u kanuma kana keessatti gara industirii kanatti itti gorreenusi yaa magaalaa kana keessa kana qofa miti bakka biraa biraatis hin qabna. Haa ta'u garuu industirii hoteela irratti seenuu kiyyaaf eega Bishooftuun akka kanatti miidhagdaniyyuu baay'een gammade. So dhaamsi ani amma dargaggoota qabu ka dura jennetti deebi'u mootummaan biyya misoomsaa jira. Kana dura warra kan mootummaan uummata irraa sassaabee karaa galiitiinis haa ta'u karaa biraatiinis haa ta'u qisaasa'ummaa guddaa ture diinagdeen biyya biraatti baqataa ture. Rakkoon hojii dhabdummaanis baay'achaa ture. Ammas immoo mootummaan amma immoo waan jiruun gara adda addaatillee liqeeffatees kennaadhaan waan argatanis biyya ijaaraa jiranii salphaa miti kuni waan tokko jijjiirama keessa jijjiirama guddaadha. Egaa kuni godhamee uummanni immoo waan kanallee immoo wajjin dhaabbatee hojjechuu qaba. Mootummaan illee immoo kaabinee isaatii fi kontiraaktaroota xiqqoo wajjin osoo hin taane waan nama eegalame kun bifuma kanaan uummanni illee isa duukaa hiriiree biyya ijaaruutti akka deebi'u godhamuun misooma kooriidarii qofa osoo hin taane misoomni hunduu nu barbaachisa. Baadiyyaan Oromiyaa hundumtuu misoomuu qaba. Hawaasni keenya bal'aan kan irra jiraatu Oromiyaa irra kan inni jiraatu. Kanaaf jijjiiramni guddaan dhufuutu mala jedheetii yaada. Amma addunyaan kun teekinooloojiidhaan mandara takka taatee jirti. Egaa akkas ta'e immoo biyyi keenyas akkuma biyyoota gurguddatanii cimee nama hojjetu nama jijjiiruu danda'u. Waa'ee teekinooloojii irra deddeebitee kaasta maaliin baratte barumsa keenya? Ani barumsa biizinesi manaajimentii baradhee jira. Liidarshiippis baradhee jira. Maastarsii lama baradhee. Saniin alatti immoo koorsiiwwan idil addunyaa hedduu fudhadheera. Internaashinaal koorsii warra jedhaman kana adda addaa fudheetiin jira. Yaa dargaggootaaf waan ta'uuf illee immoo kitaaba barreesseen jira. Teekinooloojii fi biizinesiin walitti hidhamiinsa qabaa? Of course namoonni biyya keenya keessaa deemaniiti yoo tokko dhiifama wajjin hooggansi keenya kutaa biyya Chaayinaa dhaqaniiti. Biyya Chaayinaatti hooggansa sadarkaa federaalaatiin jiranii biyya Chaayinaa dhaqanii. Biyya Chaayinaatti hoteeluma isaanii qabameef sanitti namti tokko isaan simatee galgala isaa wajjin hin ture. San booda ofumaa fi nyaata isaan nyaatan qopheesseef sheefii ta'ee isaaniif hojjechaa ture. Baay'ee ajaa'ibsiifatan isaanis namoonni asii dhaqan kun sheefii cimaadhaan sirriitti ajaa'ibsiifatanii. San booda achuma gamoo isaan irra bulanii. San booda sheefii sun immoo ganama isaan ciree hojjeteet leenjii yeroo jalqaban immoo teekinooloojii irratti leenjii jalqabuudhaaf deeman ture. Gizee ganama leenjii jalqaban immoo namtichi galgala sheefii ta'ee isaaniif hojjechaa ture sun ganama immoo isaan leenjisuudhaaf teekinooloojii isaan leenjisuudhaaf dhufe. Takkatu akka malee ajaa'ibsiifannee yoo irra deebinee ilaallu immoo abbaa dhumti hoteela sanaas abbaan gamoo sanaas isumaan jedhanii akka malee ajaa'ibsiifannee fakkeenyummaa kana guddaa dhufanii natti himaa turan. Biyya keenya biyya Chaayinaa dhaqanitti yeroo darbe leenjiidhaaf yeroo as deebi'anis kunuunni kun nuuf illee barnoota guddaa ta'uu qaba. Teekinooloojii irrattis waan humna keenya dandeechuu irrattis leenjii garaagaraa nan qaba. Yaa'u itti madaquu qabna jechuudha. Marsaa jalqabaa naashinaal aayidii Itoophiyaa nuti hojjete. Marsaa isa duraa akka jalqaba irratti naashinaal aayidii Itoophiyaa yeroo seenu marsaa duraa sana kan jaarata isaa injifatee meeshaa isaa waan barbaachisu hundumayyuu kan galche nuyi. Kanaaf walitti dhiyeenya firummaa xiqqoon dhabnu baay'ee soo ta'uu baate. Sadarkaa naashinaal aayidii kanarra geessan taanaan walitti dhufeenyi keessan baay'ee obbolummaa qabdu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Yeroo darbe irreechaa wal qabatee dhangaa ho'aatu ture mana keessanii. Miis turizimii irreechaa wal qabatee dhangaa guddaatu ture. Miis irreechaa mana keessanitti dorgomaa ture. Dorgomuu qofa osoo hin taane immoo yaadi isaasii baajati isaasii naannooma kanaa madde jechuu dhageen ture. Maal ture nu hubachiisi? Yaa'u irreecha wajjin wal qabatee waan jiru nuti yaa'u duubatti hin deebinu cimnee hojjennaa abbootii gadaa keenya duukaa buunee akkuma dura sii kaase qabeenya Oromoo guddaadha. Qabeenya Oromoo guddaa kana immoo cimsinee tikfannee dhaloota itti dabarsuu irratti hojjechuun gahee nurraa eeggamu. Kana keessatti ani akka dargaggeessa tokkoon immoo akka nama baratee tokkotti miis irreechaan taateewwan irreecha tumsan addunyaatti beeksisuudhaaf moroof irreecha keenya kana promoote gochuuf addunyaatti yookaan immoo gurra nama hedduu biraan ga'uuf akka Afrikaatti illee ta'e akka addunyaatti
taateewwan adda addaatti dabaluu qabna. Amma yeroo itti aanu keessatti irreecha taalaaquu ruuccaa hin qopheessinaa barattaan nuti amma sagantaa qabsiifnirra warra Baalinaa Turizimiin. Irreecha taalaaquu ruuccaa miisirreecha sadarkaa hedduu waan hedduudha wanti amma akka mana kanaatti saganteeffannee to'ee qabannee kana keessatti waan irreecha kana wajjin wal qabateetu jiru irreecha kana promoot gochuun qabeenya Oromoo guddaa kana promoot gochuudha. Irreecha keessa jaalalatu jira, duudhatu jira, safuutu jira, aadaatu jira, aadaa wal jaalachuu, aadaa wal kabajuutu jira, waan sirna galateeffannaatu jira. Akka aadaatti ta'ee galateeffannaan sun wanti guddaa kan qabudha, baalii guddaa kan qabu. Namnis immoo kaabaaf kibba bahaaf dhiyaa addunyaa kanarra bakka jiru hundumaa gurratti qaba. Feestivaala guddaadha. International festival namni miliyoona 5 ol kan itti hirmaatu addunyaa kanarra kan jiru ayyaanni gurguddaan gaaf tokkotti miliyoona 5 ol namni kan manaa bahu ayyaana xiqqoodha. Biyya garaagaraa keessa Hindii keessas Chaayinaa keessas hin jira. Haa ta'u garuu irreechi keenya immoo sanumayyuu hin caala akka hundumayyuu caalu immoo hin barbaada. So kanaaf miis irreechaan taatee tokko faaya adda addaa uffachuudhaan irreecha maal fakkaata qarreen irreecha maal fakkaatti irreechi maal fakkaata kan jedhu waa'ee irreecha promoota akka godhaniif kanuma yaadnee too'i miis irreecha wal dorgommii miidhaginaa qarreewwan teenyaa yaadni isaa sanuma ture proposaalaan godhii fideedhanii warra dhimmisaa ilaallatu san booda proposaalaan qopheessinee biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatti dhiyeessinee isaanis immoo proposaalama sana gulaalanii adeemsa nutti himanii akkamitti deemamuu akka qabu akkamitti gulaalamuu akka qabu maal ta'uu akka qabu adeemsuma san keessatti isaanis ogeessa nuu kennanii ogeessi kallattii adda addaa irraa qaama adda addaa irraa ijaarame calaalamaa ture ijoolleedhaafis ispoonsara goone waan godhamu qabu irratti hirmaannee magaalaa kana keessa gamoo qabnu tokko kanumaaf kennineef isaan maaf kennan calalli sun dhumee sagantaa sun raawwatutti gamoo sana keessa namni biraa akka seenne ijoollee dhumti waan qarreewwan keenya bakka garaagaraatti dhufan achi turanii akka achi turan nyaataaf dhugaatiinis wanti barbaachisaa ta'e akka qophaa'uuf goone san booda turtii turan keessatti turanii warri immoo qaamni waan kana immoo hoogganan yookaan immoo qaamni immoo waan kana intini gochaa turanii isaan amma evaluate godhanii fixanitti turan asuma nubra evaluate godhamanii turanii tokko haga sadiitti warra baaniifis immoo badhaasni adda addaa kennameefii jira waan suni irreechuma keenya addunyaatti more of promote gochuudha miis irreechaan barana competition illee barattaan ofillee immoo qarreewwan keenya gidduu huccuu adda addaa uffachuudhaan waan adda kallattii miidhaginaa aansaanii qofa osoo hin taane akkaataa itti valued godhan irreecha akkaataa itti irreechi ibsuu danda'an waan sana achirratti xiyyeeffanneeti waan san qopheessine more of baay'ee sumuu galmanuuf ga'ee jira waaqa galan. Feedbackiin achirraa argatta maal fakkaata? Gaariidha nuti maal inni ka'umsa irratti waan tokko yeroo jalqabdu challenges jiraachuu danda'a. Nuti feedbackii nuti waan irraa qofa osoo hin taane waan ani hojjedhu hunduma irratti boruu laalee hojjedha. Boruu laalee hojjedha waan jedhu mul'ata tokko boruu laalee hojjedha waan kamuu hojjedhu challenge irraa laalu. Sababni isaatu ijji injifattoota galma ilaala. Ijji immoo warra isaan kaan immoo boolla yookaan immoo bakka itti gufuun jirtu ilaala akkuma jedhamu kanaaf nuti maal inni gara fuula duraatitti irreechi sadarkaa addunyaatti ba'ee yeroo mul'atu miis irreecha waggaa waggaadhaan dorgommiin akka jiraatu nan barbaada waan kana dhagaa bu'uuraa kaayee bira darbuun barbaadan dhagaa bu'uuraa keenya irraa galma nu ga'eera. Kuni itti fufuu qaba jennan dullee. Thank you. Xumura irratti waan jettu jiraate. Yoo kanuma wanti inni jechuu barbaadu hedduu garuu waan dhimma dargaggoota biyya keenya wajjin wal qabatee jiru keessaa moroof hojii irratti xiyyeeffannee hojjennee of jijjiiruu akka dandeenyu amanuu qabna. Yoo yaalle qabnee tuqnee bira geenyee yoo yaalle hojjennee ofis jijjiiruu biyya keenyas jijjiiruu hin dandeenya. Kanaaf yaa hojjennuun jedha akkatti immoo hojii uumuu dandeenyu. Hojii hedduutu jira akkatti hojii immoo uumuu dandeenyu akkatti immoo walii garuu dandeenyu wajjin dhaabbachuu dandeenyu taraadhuma dabareedhaan walirraa barachaati. Kanaaf dargaggoonni biyya keenya keessa jiran gara hojiitti seenuu danda'uu qabanii biyya keenya keessatti amma waan tokkotu jira barmaatilee tokkotu jira hojii maaltu jira hojiin biyya kana keessa hojiin biyya kana keessa hin jirre ta'e akkamittiin biyya alaatti dhufanii fakkeenyaaf biyyoota Eeshiyaa irraa kan dhufan amma isteetii garaagaraa irraa biyya Chaayinaa irraa akkasuma biyya Hindii irraa kan dhufan biyyoota garaagaraa irraa dhufanii biyya kanatti asitti dhufanii nu biratti industirii adda addaa bananii nu biratti saaqanii hojjetu. So nuti immoo as teenyetoo biyya keenya keessatti homtuu hin jiru hojiin hin jiranna. Maal inni nutis caallee argamuu qabna. Tokkoffaan teekinooloojii irratti baay'ee xiyyeeffachuu qabna. Teekinooloojiidhaan xiqqoo isheen irra fooyya'uu waan taaneef isaan dhufanii yoo as teenyu dhagaa nuti waggaa hedduu irra teenye isaan immoo fuudhanii kun albuudhanii gabaa addunyaatti dhiyeessu. So otoo nuti dura barannee waan sana barreeraanee dhagaa nuti waggaa hedduu irra teenye sana inni kun simmintoota
inni kun immoo jiinsoota, inni kun immoo gabaa addunyaa irratti barbaadama jedhanii ormi biyya biraa irraa dhufanii too biyya keenya irratti akkaataa kanaan waggaa invest godhan. So awareness kana argachuun barnoonni murteessaadha. Miira keenya TikTok irraa, social media irraa, waan garaagaraa irraa, siyaasa adda addaa irraa, waan garaagaraa irraa miira keenya kaafnee gara misoomatti yoo deebisnee too ilaallu wanti hojjetamu baay'ee hedduu jira. Kanaaf hojii irratti haa xiyyeeffannu, hojjennaan waan hin taane hin jiru. Ofis jijjiiruun biyyas jijjiiruun ni danda'ama. Barannaanis ofis jijjiiruun biyyas jijjiiruun ni danda'ama. Hiriyoota keessa firoota kee keessaas kamtu sumarra caalmaatti? Yoo warra hoggananii xiqqoo hoggananii baradhu birrii 10 faana kennan, hogganan hin qabne hoggananii barataa ta'etu jiru. Qarshii shaffaa kan naa kennan yeroo sana jabaadhu boru bakka guddaa keessa warra naan jedhan isaantu nama rara. Warra baadiyyaa jiran qotee bulaa warra ta'anii hafan isaantu baay'ee nama rara. Jabaadhu boru bakka guddaa keessa warra naan jedhan hoggaa sanaaf mul'atan qabaafan dhamaa'anii mul'anni koo sun immoo akka inni galma ga'uuf yookaan immoo akka inni karaa irratti dhufuuf warra hoggas na deeggara turan isaanan yaadadha. Adeemsa deemte keessatti madaa ta'e wanti sitti hafe jira yookaan yeroo akkasii toon akkasiin goone ta'e wanti jettu jira? Hin dhabamu. Xiqqoo yaa'u akkuma dura sii kaase sirni kanaan dura ture suni jijjiirama dura wanti xiqqoo laphee gadi nama buusuun jira. Mirga jiraachuu fi hojjechuu osoo hin mirkaneeffatin baay'ee hojjechuun yookaan immoo baay'ee dhamamuun xiqqoo akka malee miira namaa miidha. Mul'anni nani qabu fi kaayyoo nani qabu kaka'umsi nani biyya kootiif qabu jaalala nani biyya kiyyaaf qabu sun yookaan sirbeetoo akka caalufaatti na keessaa hin baane hedduu isaan na keessatti ukkaamamee hafe sun xiqqoo garaana nyaata. Quuqama baay'eetu garaa kee keessa jira jechuudha. Na keessatti hafe jechuudha edeeti nani amma garuu maali? Eessaanii hafuura baafachuu dandeessa? Amma yaa hojjedheeti nani dargaggoota koo leenjiseeti nan deeggareeti nan hafuura baafachuu danda'a yaada. Baay'ee gaariidha. Milkaa isiin jennan nullee. Thank you. Fadhaa galatoomaa isinis. Wanti naaf jettu jiraatti carraan sii kenna. Gara fuula duraatitti gama miidiyaatiin dhaabbataadhaan miidiyaa hundumaayyuu dargaggoota keenyaaf leenjii kenname kan jedhu hojii uumuu irratti nagaaf misooma irratti keessumattuu hojii uumuu irratti awareness hojii waliif kennu irratti leenjii teknooloojii adda addaa irratti hojii kalaqaa garaagaraa irratti wantoota kana irratti karaa gama miidiyaalee hundaanuu yoo sagantaan kun qophaa'ee gaariidha jedhee yaada. Because dargaggoonni keenya baadiyyaa Oromiyaa keessa jiran hedduun isaanii poteenshaalii hedduu qabatanii achuma nu jalaa hafanii. Kanaaf isaan immoo barbaaduu qabna. Atileeta ta'uu kan danda'u atileeta ta'uu qaba. Baratee tooyi biyya kana jijjiiruu kan danda'u teknooloojiidhaan biyya kana jijjiiruu danda'uu qaba. Kun akkuma jaakamaa fa'aa godhan sun. Kanaaf jaakamaan fa'aan akkaataa isaan ittiin biizinesiin biyya Chaayinaa jijjiiranii of jijjiiranii gabaa addunyaa jijjiiranii gabaa addunyaa to'atan akkuma sana kan teknooloojii uumuu danda'u hedduun nu bira jira. Xiqqoo waan nuti xiqqoodhaan dargaggeonni keenya muufatanii bakka garaagaraatti nu jalaa harcaanii hafanii jiranii. Kanaaf tokkummaadhaan gara misoomatti yoo deebine mootummaanis xiyyeeffannoo kennee waan kanarratti dargaggoonni keenya yoo baratan yoo hojjetan biyya keenya jijjiiruu dandeenya kan jedhu abdii guddaan qaba. Biyya keenya jijjiiruudhaaf meeshaan inni guddaan dargaggoota. Biyya kana jijjiiruudhaaf meeshaa guddaan nuti of harkaa irraa qabnu dargaggoota. Tokkummaa dargaggoota kana fayyadamnee biyya kana jijjiiruu dandeenya. Kana gochuuf immoo dargaggoonni keenya maal dhabanii maal keessa jiranii eessa jiranii maal baratanii eessatti dhabanii maaltu jedhaa irratti kan jedhu mootummaan illee irratti xiyyeeffatee asirratti hojjechuu qaba. Yoo kana goone atileetii amma kallattiin mootummaan qabate kun wanti amma itti yookaan immoo spiidiin ittiin amma mootummaan saffisni mootummaan ittiin deemaa jiru saffisni ittiin mootummaan biyya ijaarratti jiru kun hawaasa keessa yoo galee ta'u jedhe biyya keenya nagaan yoo buute nan abdadhaa yeroo gabaabaa keessatti biyyi keenya akkuma biyyoota gurguddatanii biyyoota Eurooppaa fa'aa fakkaachuu dandeessi. Sanii olittis immoo biyya keenya keessaa hiyyummaa balleessinee nama taa'ee waan gadadoo waan rakkoo haasa'u sana rakkoo sana harkaa dhabamsiifnee akka inni gara teknooloojiitti gara ikoonomiitti dhufu gochuu dandeenya jedheetii yaada. Kana gochuuf immoo miidiyaaleen hawaasaa martiyyuu gumaacha guddaa qabu waan ta'eef isinis gama keessaniin gumaacha godhaa nus waan dandeenyu gumaacha goonaa biyya keenyaaf immoo nagaa fi misoomaan hawaa nagaaf misooma irratti leenjii kenna yeroo baay'ee waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa.
Baay'ee galatoomii dargaggoo Thank you. boona dabalaa yeroo kee qaaliirra qooddeen waliin turuu keetiif maqaa kootiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee ulfaadhu galatoomii siin jenna. Thank you very much. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya dargaggoo boona dabalaa waliin taasisni hagammaatti kan hordoftanidha. Torban keessumaa biraadhaan walitti deebina. Haga torbanitti yeroo gaarii.